Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuuni daawwattoota Fooziyaa YouTube kan jedhu egaa har'a maalin isiniin jechuu barbaade duraan dursee like, subscribe gochuun dagatina, share gochuun dagatina. Maaliif ummata keenya kana addunyaarra keessattuu rakkoowwan shamarree keenya irra caalan isaanii eessaa ka'ee hanga eessatti mudata kan jedhu kan irraa dubbadhu jechuudha. Kanaafuu ummata keenya wanni isiniin jedhu irraa tokkoffaan rakkoo shamarree teenyaa maatii yeroo jennu haadhaaf abbaa fi obboleeyyan irraa kan ishii mudachuu danda'u. Inni lammaffaan immoo haala yeroo irraa walitti qabatee kan ishii mudachuu danda'u. Inni sadaffaan immoo haala jireenyaati kan irraa ishii mudachuu danda'u. Egaa tokkorraa yoo kan jalqabnu akkamitti haadhaaf abbaa maatii ishiitirraa rakkoon ishii mudata kan jennu, egaa shamarreen teenya guyyaa yeroo jalqaba biyyaa baatu san ishii waan akka hin beektu. Fedha warraatiin biyyaa baate jechuudha. Ishiin biyya ormaa kun maalummaa biyya ormaa kanaayyuu jireenya biyya ormaa kanaa dhiisaati jireenya biyya keessattuyyuu sirriitti hin beektu ture jechuudha. Amma egaa yeroo biyya ormaa deemtee hojjetattee horii san warratti ergattee warri sunis horii ishii san hin ol kaa'uuf. Humna fixattee yeroon ishii deemee horii ishii fixxee wanti ishiin qabdu tokkollee hin jiru. Kuni rakkoo guddaa maatii irraa ishii qaqqabu jechuudha. Inni lammaffaan immoo haala yeroo jennu yeroo ishiin fedha lubbuu ishii, fedha maatii horachuu, fedha jireenya mataa ofii of danda'uu, fedha gaahila raawwattee maatii addatti ijaarrattee jiraachuu sanitti yeroon ishii kutee jira. Yeroo ishiin of yaadattu sanitti jechuudha. Kunis haala yerootirraa miidhaa ishii qaqqabu jechuudha. Kanaafuu inni sadaffaan immoo haala jireenyaati. Jireenya biyya ishii keessa hin jirtu, jireenya fira ishii keessa hin jirtu, jireenya maatii ishii keessa hin jirtu. Ishiin ka jirtu biyya ormaa halagaa keessa. Fira hin qabdu, obboleessa hin qabdu, obboleettii hin qabdu, nama ishii gorsu hin qabdu. Hamma feetan si miidiyaarra itti iyyaa ooltan ishiin wanti ishiin barbaaddu jireenya qalbii ishii keessa jirtu san hiriyaa godhattee sirnaan akka hiriyoota ishii kun heerumanii irra caalaa dubartii wanni barbaaddu bultii bareeddu, bultii ishii horachuu danda'u. Ishiin haadha ilmaannanii, haadha manaa, jaartii namaa, haadha ilmaannan namaa taatee jiraachuu waan feetuuf yeroo sani kana kan jaalala jettee qalbiin ishii bitaa mirga dhamaatee dhiirri ishiin duuka dhamaatu sun kan sobee kan ishii nyaatee rakkoo akkanaa ishiirraan qaqqabu keessa ishii wanti ishiin barbaaddu jaalala qofa osoo hin taane maatii horachuu halaalan bareedinnaan bultii bareedduu feeti malee har'a jaaladhe har'a nafuu yeroodhaan waliin fayyadamnee waliin jiraan jechuuf miti. Ishiin kan yaaddu isa dheeraa, ishiin kan yaaddu bultii dheertuu, bultii bareedduu, bultii rabbillee ilmi namaatillee jaalatu shan egaa warra bira hin jiraanne warri ishii miidhe. Dhugaan sinin jedha dubartiin biyya ormaati galtee haatiif abbaan ishii itti galtee horii kiyyanaa kenna soo jettee kan kennuuf tokko hin jiru. Inni guddaan rakkinni haadhaaf abbaa fi obboleeyyan ishii gosa ishiiti kan ishii miidhe. Osoo isaan ofitti qabanii intala too yeroon kun gaahila geechee jirtaa galii ni heerumtaa, gali bultii horattaa, sigaa habiyyi ormaa jedhaniini silaa biyyatti galtee horattee fuutee ilmi isaaniitillee fuudhanii akkasitti waliin horachuu danda'an. Rakkoon inni guddaan maatii bira. Egaa kana hunda osoo beektanii wallaaltanii osoo hin taane warroonni shamarree qiiqxan, warroonni shamarreen akkasii bar kan jettan, warroonni shamarreen jaalalteeti kan kirooreksii dhuydu maali taateeti dhugaan sinin jedha kan halkanii guyyaa du'aayii abaarsa irra gootan. Abaarsi keessanillee hin ga'u. Biyya ormaa tana keessatti yeroo abbaa kiyya jettee yaaddee itti bilbilattu dhugaan sinin jedha akkam jirta intalatiyya fayyaa keetii
jireenyi kee akkami, hojiin kee akkami jechuu dhiisaniiti maallaqa yoom nuu ergitee, maallaqa ji'a kana keessa yoom nuu ergitaa, maallaqa yoom nuu ergitaa malee, horii yoom nuu ergitaa malee fayyaan kee akkamii, intala tiyya akkami jedhanii hanniyyeedhaan jaalalaan itti wannoon jedhan hin bilbilan, hin gaafatan. Dhugaan jirtu tanuma. Keessattuu warroonni biyya alaa jirtan maa maqaa wal balleessitan ni beeyna kana hunda isaatiyyuu. Nu hundi keenya ni beeyna akka akkana nun jedhan warri keenyallee. Shamarreen feete ijaa baqattee, maalii gattee, akkas taatee, harma gattee, urgufamte kan jettan tokkoffaa isini akka ishiin akkas taatu kan godhe isin mataa keessanii ofii wal gootan, ofii wal balleessitan. Biyyoota Arabaa kana keessa ni jira. Duraan fakkeenya isiniif hima, biyyoota Saudi Arabiyaa keessatti shari'aan ijaabaaf gama amantaatiin illee yoo kan dhufnu taate tokkoffaan biyyoota Saudi Arabiyaati. Amma hoo kan gatee niqaaba gatee ofirraa yaasee kan jedhu tokkoffaan Saudi Arabiyaati. Biyyoota Saudi Arabiyaa keessaa kan biyya sunnaa, kan biyya nabiyyiidha, kan biyya dhuguma jaalatamtuu, kabajamtuu, biyyoonni shari'aa dubartiin of sitiriidhaan kabeekamte keessa tokkoffaan amma mooyyuu akka Awurooppaa sanitti kan ijaaba ofirraa gate biyyoota Saudi Arabiyaati. Egaa shamarree keenya haajinabii biyya ofii hin jirtu, haadhaaf abbaa ofii bira hin jirtu, ka jirtu halagaa bira dhugaan isintu biteefi. Tokkoffaa halkanii guyyaa sadaqatti, maskiida rabbii ijaarti. Deebitee ammallee mooyyuu maatii miskiina rabbii kan karaarratti hafe as teejjeti bara ishiyyuu kan gargaaru jira, kan gargaaru qaban ishiin nama gargaarti. Ishiin eessa jirti? Maal qabdii nama gargaarti? Mee eessa jirti? Biyya ormaa kushiina namaa keessa waan meeqa keessa jirti? Ofiifuu rakkoo osoo qabaatte biyya galtee biyya ofiititti hin bashannantu, biyya ofii hin jiraattu, biyya ofiititti bultii gaarii, jireenya gaarii hin jiraattu, hin qabdu kaa. Kanuma hin qabne sanirraayyuu kaateeti kan maatii gamtaa kana guutuu ijaartu, gamtaa kana guutuu gargaartu, kan waa meeqa ijaartu, obboleeyyan ofii xiqqaa guddaa, haadhaaf abbaa ofii. Ammas as teechee miidiyaa irratti kan biyyoota garagaraa barsiisaa jirtu guruppii walitti hidhee shamarreedha. Egaa dhiironni hoo si warri dhiiraa shamarree yeroo jettan shamarree keessan mee namni takka fuudhee of jalaa qabu biyya ormaa keessatti maaliif fuutan? Horachuu fi ilmaannan irraa argachuu fi nooneebar duniyaa ishii nyaachuu fi dhiiga ishii kan warri irraa hafe san isa nyaachuu fi tan yoo ishii maallaqa hin qabdiin kan tumtan, tan saaxiltan, kan maqaa ishii facaastan, humaa ishiin gootan. Yoo rabbiin kaaliqa tokkichi waa ishiin godhin du'aayii dhiisi, abaarsa dhiisi, waan feetan itti gootan abadan ishii humaan gootan. Dhugaan isiniin jedha. Warri dhiiras ta'e abbaan feetan barcumaaf jala teechee asliif irra baatee shamarree akkas taate namni takkittiin abaartanii waan feetan jettanii shamarreen tun yeroo ishiin baddes meeqachaa hin rakkattee fi shamarreen tun ni rakkatte. Guyyaa qanii ishii rakkattee shamarreen takka lama gargaartanii maaliif u'u jettanii iyyitan? Ishiin iyyuu san caala nama gargaarti. Ilmi namaa nama duruu wal gargaara, bakka rakkateetti wal gargaara, bakka dogongoritti wal qajeelfata. U'u jettanii kan shamarree tana akkas jettanii mee maaliin? Ilmi namaa kamiinuu wal maddii dhaabbachuu qaba. Dhiiraaf shamarree malee jira addunyaa kanarra kan uumamee jiru hin jiru. Isinoo maal jettan? Kanaafuu uummata keenya maaliif yeroo hunda akka jaahilaa, akka nama sammuu hin qabne godhattan? Miidiyaa tiktookii jettanii halkanii guyyaa tiktookiin maal godhe? Miidiyaadha. Shamarree tana kan akka ishiin huccuu gattee ofirraa deemtu kan godhe isini warri dhiiraa mataa keessani kan u'u jettee sirra baattee iyyutu kun isini mataa keeti maa obboleessa kee hin taane, maa obboleessa kee hin taane isini shamarree tana kan arrabsu jecha sin jettanii arrabsitan obboleettii of jalaa qabdan, haadha qabdan, jaartii qabdan. Shamarreen akkuma teetii kan jaarsi mataa harriin illee kan as ba'ee waan hin taane dhalaadhaan jedhuun. Isin inumaa ani akka karoora kiyyaatitti dhalaarra yaa dubbattu malee
dhiirri waan dhalarra dubbatu hin jiru akkuma dhala waan dhiiratirraa hin dubbannetti. Gara amantaatiinis dhufe gara aadaatiinis dhufe shamarreen waan shamarreen yoo dubbate irraa bareeda. Dhiirris waan dhiira yoo irraa dubbate bareeda. Malee dhiira shamarreedha wallaayixanii safuun hin jiraan akkam osoo jaartii qabu jaartii nama biraa arrabsa. Osoo obboleettii qabu obboleettii nama biraa arrabsuun. Osoo haadha qabu haadha nama arrabsuun. Mee isin shamarreen shiishaa dhugdi shamarreen akkas taati shamarreen kana taati hamma jettanii uu jettan maatii gamtaa keessaniitirraa bakkee isin jirtanirraa sirreessame. Mee biyyoota ollaa qaama walitti argitan miidiyaa dhiyeessati wal sirreessaa sinummaan. Malee ati achi qilleensa irra teechee ati Dabuub Afrikaa teechee ati Hindii teettee akkas waliin jetta homaa waliin gootan. Shamarreen biyya Arabaa har'allee borullee warqiidha. Ishiidha tan uummata tajaajilaa jiru. Ishiin bar hin miidhamte malee nama hin miine. Shamarreen hin miidhamte malee nama hin miine. Namarratti cubbuu hin dalaydu, haraama hin dalaydu. Nama hin miitu, nama hin tumtu. Yoo irra nyaate hoo dhiira jettee jaalatte. Ega jaalatte immoo haatiif abbaa maalitti hin dhayine jedhan. Kan kadhatu dhiira moo shamarree. Ishiin maa hin jenneeni jettan gaafii kana siifan deebisa. Ishiin maaliif gaa'ela na godhadhu nafu ishiin hima jettiin isatu dide. Ishiin immoo haadhaaf abbaa ofiitirraa laal haatiif abbaan eegga horii ishii nyaatani. Eegga firruu ishii nyaate halagaan maal godhaaf? Mee naaf himaa isin. Mee naaf himaa isin shamarreen biyya ormaa teechee haatiif abbaan kan hin miine nuti eegga haatiif abbaan nu miidhanii halagaarra maal eegganna? Shamarreen tun dura waa beeyti yeroo biyyarraa baatu biyyi ormaa kun maal ta'ee? Egaa kaa osoo qaban bar intallee beruu sun biyya ormaa deemti akkasanillee ni ergadha jedhanii walii galanii haatummaa fi abbaan shamarree tana biyyarraa buqqaasanii ergan kan waan nyaattu waan dhugdu waan uffattu kan hin dhaabne barumsa keessa yaasanii hin jirti. Hundi keenya wal beeyna. Rakkinni irra caala rakkina biyya eessaa ka'a rakkinni haadhaaf abbaatirraa ka'a. Kan sin amma as deemtanii shamarreen abaartanii kaan jettanii abdii fi samii itti buqqistan san noo shamarreen takka uumaan balleessine. Dhugaan isiniin jedhaa akkuma gaariin jiru badaas jira. Akkuma ishiin balleessitu in tolchitis. Kabareechus katolchus ishuma garuu shamarreen hamma feete tolchitu of miiti malee nama takkallee hin miitu kana wal beeyna. Yeroo sadarkaa ammaa kanarratti dhiirri mana taa'eeti kan shamarreen humna ofiitiin dafqa ofiitiin akkana harcaastee kan fidaa jirtu hin beeyna. Tan amma ililililil jettanii warroonni jaarsi mataa harriin ol ba'ee intala isaa kan taatu waan akka kan taane jedhaan. Wanni isin garramu hin jiru. Wanti nama garramu hin jiru addunyaa tanarra. Yeroodha haala yeroo wajjin deema waan hunduu yeroo wajjin deema malee wanti inni nama garramu wanni nama kufalchiisu wanni nama ajaa'ibsiisu hin dhufa zabanni jedhe rasuulli sallallahu alaihi wasallam ni dhufa zabanni akkana ni dhufa zabanni qiyaamatillee ni dhufa zabanni akkasiitillee kan jiru ni dhufa. Ani amantaa keessa seenuu hin fedhu beekaa. Amantaa keessa seenuu hin fedhu. Bilbila itti dawwaltanii bar akkasii ishi sinuu hin beeyta miidiyaa irratti nikaa walii hidhanii. Egaa akkas taate miidiyaa irratti nikaa walii hin hidhan. Intala beluu san eessummaa beeyta kan irraa dubbattu. Shari'aa kamtu intala beluutti irraa dubbadhu siin jedhe. Shari'aa kamtu waan akkas siin jedhe. Shari'aa kamtu durba takka ijaan laaluu dhiisii gisee bira geeche bar akkanatti akkana ol jettee laaluu dhiisii lafa jalaanuu laaluu hin taatu. Wo shari'aa keessallee seenni jechuudha. Kasin amma shari'aadha eebatee maalii kuttee ijaaba kuttee kaan kutte haa kuttu yoo kutte sintu kuchisiise. Sintu kuchisiiseen jedhee bar. Fuutanii of jalaa seeran bulchaa jirtanii. Bitaa mirga keessa laalamee akka inni wal itti borcee bukeessaa jiru dhalaa fi dhiirri kana hunda sintu godhe.
asii laayivii waraabaa asii itti bilbilaa maal jettaniin akkasi godhe no never akkana jechuun hin ta'u. Dhalaa eegga itti bilbilte keessaan wanti itti himachuu qabdu ishiinillee akkasii asiin bilbila itti bilbila asiin kolfa asiin laayivii irra jiraachaa hamma feetan uummanni addunyaa kanarra jirtan guutuun isaaniitu ana wajjinuu jaahila namni tokkooyyuu beekan hin jiru. Fakkeenya isiniin fudha. Fakkeenya Dr. Zaakir ummata addunyaa kanarra ni beekama kan beekama caalu jettaniimi innuu jaahila. Akkamiti jaahila jedha addunyaa tanarra kan kalaqe subhaanahu wa ta'ala rabbii tokko malee kan borus beeku kaleessas kan beekee kan borus beeku masgaba keenyas kan nuu banu isa malee rabbii tokkicha malee ilma namaati miti. Ilma namaa safara hundi isaaniitu haala yerootiin deema. Nama gaarii dhiisi nama waan feetee tahi addunyaa kanarraa namni sodaa rabbii dhabe tokkollee hin jiru keessattuu kan akka shamarreedha. Shamarreen garaan ishii qalbiin ishii ra'ii'aa kafiifa. Ishiin osoo bulchite immoo addunyaa tana guutuun ni bulchiti shamarreen. Sini haa galtu akkamitti bulchiti humnaan osoo hin deemne haala amala sadarkaa tartiiba irra deemsisu ni beeyti. Shamarreen afaanii miti kan jechuu qabdan hojiidhaan argisiisuu qabdan. Yaa shamarreetii ya rabbiin sodaadhu yaa shamarreetii akkas rabbiin ta'e yaa shamarreetii ya rabbiin si uume maalii jedhi ishiin eessa jirti? Ishiin sodaa rabbii dhabdeetii miti sintuu akkana godhe malee. Ammallee akkuma akkana taatu kana keessattuu guyyaa tokko harka rabbitti ol qabattee rabbiin ishiirra kafara. Ishiirra toobachiisa. La'annoo harka bitaan yoo badii hojjette harka mirgaan gaarii hojjetti. Isinii hima osoo akkasiin jettan taate shamarreen tamiinuu biyya ormaa kana keessas miidiyaa kanarras takkittiin ishii hin jirtu. Takkittiin ishii hin jirtu. Isinuu mataa keessanii jawwaaluma kanaa hin qabattan. Egaa jawwaalli miidiyaan kun haraama ta'e waa hunduu ta'e sinuu hin banattan hin laaltan hin beektan maalummaa miidiyaa kanaa hin beektan ture sila. Kanan siniin jedhaa wantiin ani jedhu keessa kanuma egaa yoo na dogongori dhiifama naa godha yookaan garuu wanti dhugaa hin jirtu tanuma jaalattanii jibbitanii fudhattanii liqimsitanii kuttanii addunyaa tanarra hundi keessanuu tokkichuu kanuman sinii dhaama.